السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا كينيا توري يوتيوبي كينيا سبسكرايب لايك شير gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Har'a gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Sagantaa keenya guyyaa irraa akkaataa fuula deesktooppii kompiitaraa keenyaa kastamayz gochuu dandeenyu ayikanoota asirra jiran kan badan akkaataa itti agarsiisuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii. Bakka deesktooppii bakka duwwaa kana irratti jalqaba right click gootu. Erga gootanii xumura kanarra dhufuudhaan personalize bakka jedhu kanatti yeroo tokko click gootu. Akkasuma itti aansuudhaan irraan gadee kana gama bitaa irraan dhuftanii team bakka jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Itti aansuudhaan bakka kana dhuftanii desktop icon setting kan jedhu kana yeroo tokko gadi tuqaastu. Erga gadi tuqattanii booda bakkawwan desktop icon jedhan kana boxii isaanii fuuldura jiran kana shanan isaanii irratti iyyuu mallattoo right fuuldura isaanii irratti gootu. Amma goonee xumurree jira warroota kana jechuudha kan fuula deesktooppii keenya irratti akka mul'atan godhaa jirru jechuudha. Kanaaf bakka kana irratti dhufnee apply jennaa jechuudha. Erga apply jennee booda okay kan jedhu kan ni xumurraa jechuudha. Dan haala kanaan irratti hojjenneerraa mee ba'uu isaatiif dhiisuu isaanii ilaalla. Egaan akkaataa kanaan deesktooppii irra kan hin jirre ayikanoota isaaniidha. Akkaataa kanaan salphaatti isteeppiiwwan armaan gadiitiin amma dabarsineen baasuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma yoo asirraa kaasuu barbaaddan illee right click gochuudhaan akkasuma personalize team desktop icon jechuun bakka kanarratti kan sila mallattoo right goone irraa baasuu dandeenya jechuudha. Akkasitti haala kanaan mallattoo right kan ofirraa qabu yoo irraa baasne deebi'ee salphaatti irraa baduu danda'a jechuudha. Asirraa akkuma argaa jirtan badee jira jechuudha. Ammas yeroo deebistan bakkuma kanarratti right gootanii haala kanaan salphaatti akka deebi'u gochuu ni dandeessu. Sagantaa keenya irraa gabaabumatti kana fakkaata. Sagantaa kan birootiin haga walitti deebinutti nagaan tura.